qorichi dhukkubbii fayyis tokko jireenya namaa guututti balleessuu akka danda'u ni beektanii? Maqaan kiyya Farmaasistaan Arantichaa. Gara chaanala kiyyaatti nagaan dhuftan. Irra seenaa ajaa'ibaa tan irraa barnoota akkaan isiniif qoodu barbaade. Gaaf tokko osoon bakka hojii jiruu namichi tokko dargaggeessi gama kiyyaa dhufe. Dargaggeessa gisee ilaaluu qaamni isaa haalaan kan dadhabee jiru. Kee hollatee harki isaa immoo keettuu marbeedhaan diddiramee kan jiru agare. Kanaan maal taate maal ajamte gaafannaan innis waan ajame natti hime. Anis ilaalee maaliif barbaadde akkamitti eegaltee je'een seenaa waan kanaa gaafadheen akka ogeessu tokkotti. Innis naan jee guyyaa tokko osoon saayibban kiyyaa wajjin haasawee taphachaa jiru. Saayibban nuti afran taanee saayibni tokko niin deebi'aa deeqa muraasa booda jechuudhaan nu dhiisee qote. Deeqa muraasa booda akkuma jeetti yeroo gama keenyaa deebi'u saayibni keenya kun jijjiiramee nu dhufe dinqisiifannee maaltee dhufee isaa baala gammachuudhaan ofalaa taphachaa dhufe. Gisee nutti immoo haasawa ajaa'ibaa haasawa eegale gammade. Anis laaleetiin ajaa'iba natti taate niin gaafadheen maal taate reefuun tan akkanan turre ammaan tan haalaan gammaddee tasgabbootee jirtaa jee gaafadhe. Innis na jalaa calche. Anis garuu waan hin barbaadeef irra deebiin gaafadheen. Innis naan jee bar qorichaan fudhadhee qoricha kam je'een gaafadheen. Hogguu kana Beeteliin marfee nagarsiise. Anis ajaa'iba natti taateetiin qoricha kana guyya tokkoof yaaluun qaba mokoruun qaba je'ee qoricha san marfee diradhe. Guyyaa san gammachuun guyyaa san gammadee fi gammachuun qaasammoon tiyya gammaddee qaamni kiyya tasgabbaa'ee isiniif himuu hin danda'u jira. San booda fataajee gammadee taphate. Guyyaa lamataatis gammachuu akka kaleessan niin barbaada jeetiin isaa wajjin qoricha san fudhadhe jira. Niin diradhe jira. Akka guyyaa duraa sanillee hin taane garuu xiqqoo niin gammade. Guyyoota guyyeetti gammachuu gaafa duraa san argachuudhaaf yeroo hundaatu dirachuun eegalee jira. Hammaan duraan dira dabalee ida'ee wanti isaa amma wanti isaa heddummeessaatiin dirachaa fayyadamaa ture jira. Garuu osoo qaamni kiyya hin beekne araada qoricha Beeteliin keessatti kufee if arge. Araadni Beeteliin jireenya kiyya guutuu balleessee qabeenyaan qabu hundaatu fixee jira naan jedha. Seenaa kanarraa maal baranna? Qorichi salphaan kan doktarri osoo namaan ajajiin fudhatan miidhaa akkam geessuu akka danda'u asirraa hubanna. Qoricha guyya tokkoof hin yaale jechuun hedduu ulfaataadha. Guyya tokkoof hin yaalaan hin ta'u. Guyya tokkichaan sani jireenya kee guutuu balleessuu danda'a waan taateef sana jecha qoricha irratti guyya tokko yaala guyya tokkoon mokkoree dhiise jechuun hin danda'amu. Saniifuu obboleeyyan qoricha irratti eegumsa akka gootan ajaja dootaraa alatti akka hin fudhanne. Beeteliin jechuun qoricha eegumsa fayyaatiin likitti eegamee kan dhukkubsataaf barreeffamudha. Inni kun dhukkubbii addaa kan isaa baala nama dhukkubuuf kan kennamu yoo taate inni kun yoo sirrii fudhachuu baatan abbiisii fi gama addikshiinitti araada guddaa jabaa kan irraa isa dhabdee jiraachuu hin dandeenyetti nama keessa waan taateef akka ifeeytan isinin ja'a. Seenaa tanarraa waa hubattan jeetii yaada. Yoo seenaa tanarraa ergaa takka illee fudhattanii jiraattan chaanala kiyya subscribe, share fi comment like illee gaafiilee yoo qabaattan comment jalatti akka na barreessitan abdiin qaba. Waan obsaan dhaggeeffattaniif galatooma. Barnootatti aanutti seenaatti aantutti nagaan waliin haa deebisu.